Kun qophii egeree biyyaatti daawwattoota keenya jaallatamoo bakka jirtan maratti nageenyi keenya sinaaqa qabu qophii keenya guyyaa har'aatiin irratti xiyyeeffannoo immoo dhimma jireenya baqattummaa fi akkasumas immoo dargaggoota irratti fuulleeffachuudhaan kan mari'annu ta'a. Namooti as na cinatti argitan kun immoo namoota biyya Saudi Arabiyaa keessatti waggoota 10 oliitii fi biyya sana turanii immoo biyya kana keessatti hojiiwwan adda addaa irratti bobba'anii hawaasa isaanii tajaajilaa jiranidha. Mee muuxannoo jireenya isaanii mudannoo isaanii akkasumas immoo hojii isaan hojjechaa jiran kan waliin qooddannu ta'a sagantaa kanaatiin haga xumuraatti nu faana akka turtan kabajaan isin affeera. Daniel Tasfaayiti gama ogummaa teeknikaatiin Lammii Solomoon Barnaabaas Hambisaa fi Galaanaa Guutuu nu faana ta'u isinis nu wajjin taasisaniin jenna. Turtii gaarii qabaadha. Baga nagaan dhuftan waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan isinillee isinin jenna. Ayyee mee maqaa keessan ibsaati jalqaba. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Duraan dursinee TV waliif maqaa guddaa kanaan guyyaa har'aa sagantaa bareedaa gaarii kan irratti nu affeeruuf galatoomaa kabajamaa isinin jenna. Kanatti aansee maqaan kiyyaa Ayyuub Haji Umar Alii jedhama. Ayyee tunuufa maqaa keessa. Anis maqaan kiyyaa Tamaam Abdallaa jedhama. Nu affeeruu keessaniif galatoomaa jedha warra waliif TV. Galatooma anis Abdul Jawaad Yunus Abdallah jedhama. Ayyee anis barreessaa Kadir Sheikh Abdul Latif Hayajji jedhama. Galatoomaa meegaa guyyaa har'aa kana dhimma jireenya baqattummaa fi akkasumas immoo haala ammarra jirtan biyya keessatti waan dargaggootaaf namoota kan biroof illee barnoota ta'uu danda'uu fi hojiiwwan keessanis hawaasaa wajjin kan wal barsiifnu ta'a. Jalqaba irratti meesin hagam turtan biyya ambaa kana Saudi Arabiyaa? Saudi Arabiyaa waggaa 25 taa'ee biyya Suudaanii ammoo waggaa 10 waliigalatti waggaa 35 biyya alaa ture. Ayyee turtii biyya alaa haga kana turtan keessatti waggaa 25 ol turtan biyya alaa keessa biyya sana akkamitti baatan? Akkamitti gara sanatti deemtan yeroo biyya kana keessa turtan? Bareeda biyya kana nu yeroo dargii baanee sabaatti akka lakkoofsa biyyaatitti haala garagara rakkinna biyya keessa yeroo finna tagartirri waan garagaraatiif asirraa baqannee nama hedduu nu qofaa miti gara Suudaanii deemnee karaa kanatti waan nu mudate waan baay'eedha amma yeroo nu kenneen dubbannu erga archidha illee waan biyya Suudaanii keessatti waa hedduu argaa turre waan bakka miilaan konkolaataan deemna gaafa deemtan yoo bakka hedduu miilaan deemne fakkeenyaaf guyyaa 15 Wallagga irraa kaanee aga Suudaanii seennu miilaan deemne nama hedduu taanee deemne ala bulaa rakkataa bishaan dhabaa rakkoo guddaan nurra gayyama waan yeroo gabaabaa dhumuu miti achitti illee waggaa gara 10 maaliif baatan? Maaltu sin baase? Rakkinna nu baase kun beekamaadha. Rakkinni garagaraa wayita sana akkuma yeroo inni agartiirri jira ilma dargaggeessa kana fooyyaniitiin gara lolaa jedhanii bakkuma barnoota diinii barannaa hoggasan achirraa qabaan jabaattee maal jennaan kaaneetumaan karaa Wallaggaatiin biyya Suudaanii deemne. Achitti illee aga biyya san dhaayine waa hedduu nu mudatee akkuma Oromoon dur jettu biyya ambaa galuun dhaquun nama dhibu galuun nama dhiba jedhanii akkitti galluuyyuu haga rakkoo guddaan irra gahamee eegana yeroo ammoo awwala Yihaadig dhufan achi kaanee gara biyya dhufnee asitti illee haalli gara tokko itti deebina sanatti carraa sidii kennaa beeksisnoo akkamiin baatanii gara biyya sana? Galatooma anis yeroo biyya kanarraa guyyaan bahee waggaa 15 har'aa jechuu danda'ama. Yeroo biyya keenya kana keessatti yeroo wayyaanee keessa xumura wayyaanee irratti yeroo amantaa islaamaa irratti yeroo wanti tokko ka'ee haala awwaliyyaa irratti ka'ee wal qabate as laaftoo kifla katamaa naannoo Jarman Addabaabaay jechuu irratti amantaa islaamaa barsiisaa ture imaama ture barsiisaa amantaa ture yeroo san keessatti dhiibbaa yeroo san ka'urraa biyya kana keessaa deemuu ka danda'an maatii kiyya fudhee kallatti makarma booleetiin bahee karaa boolee deemtanii? Karaa baalee miti. Karma booleetiin baanee gaafsanii qoqqobbiin booletti nama qoqqoban sun hin jalqabne yeroo sana dhiibbaa guddaan cinqaa waan jiruun hidhaan waan jiru sodaacha adda addaati waan sodaachifamneef gara biyya alaatti imallee warra kiyya fudhee gara magaalaa Riyaad deeme achitti immoo haaluma gaariitti jiraannee yeroo jirru keessattis achitti barsiisaa ture. Ayyee itti deebina waan sana booddee jiru. Ayyee meessinoo akkamitti gara biyya sanaa deemtanii? Hankeessan karaa baalee moo karaa booleeti? Karaa booleetiin deemanii
dhugaa dubbatuuf haallichi bahiinsa kiyyaa haala ulfaataa miti. Karaa seera qabeessaatiin bahee akka amantii islaamaatitti yeroo umraa godhu jira, hajjii jedhanii jira. Umraan bahee biyya san teessuuf murteeffadhee illee baane garuu akkuma baanaan achitti hafeen achi ture gara waggaa 6 achi ture. Haadha manaallee eegan dhaqe waggaa 2 booda achumaan naa dhufte. Haadha manaa fuudhee ilmaan 2 argadhe booda haalli ulfaataa ta'e akka itti gale booda isiniif ibsa. Ani karaa baaratiin deeme. Gammoojjii keessa deemte? Karaa Somaaliitiin bahe yeroo ani jalqaba kaayyoo biyya alaa deemullee karaa baaratiin deemullee hin qabu. Barataa ture, barataa cimaa ture. Naannoo bara 2002 filannoo irratti jechuudha. Tuttuqqaan nutti hammaate. Bara sana akkasumatti obsee bara 2003 karaa Somaaliyaa kanaan qaxxaamuree bahee Yaman keessa deemee achiin Suudii seenee yeroo Riyaaditti dhiyaadhu baatii 6tti jechuudha. Qabamee hin galee akkuma galee ammas asirra 2004tti deebi'ee waliigalatti dhiyeenna galee jechuudha bara kana. An karaa baaratiin deeme mudannoo isaa booda irratti ni. Ayyee mee asumaan itti fufi warra kaanitti nan deebi'a. Gammoojjii sana keessa gaafa deemte eessarraadha kan deemte? Ani kan qe'ee irraa ka'ee karaa Harariin deeme. Harar irraa Jijjigaa dhaqe. Yeroo deemu ijoollee nama 8 faana deemne maallaqni nu harkaa dhume karatti. Yeroo maallaqni dhumu dirqama maal gochuu qabaa gara barnootatti illee natu xiqqoo bira al dabra. Waanlee dafee hubachuu fi rakkinallee dafee arguudha natu wanniidha dafee argaa jechuudha. Kanaaf maallaqni nu harkaa dhumte yeroo maallaqni nu harkaa dhumtu ganda duwwaa 8 naannoo kolleejjii fi saayinsii Jijjigaa kan jedhamu tokko jira. Naannoo sanitti hojii nama bira seene ijoollee tanallee gateen deebi'uu maal jedhe. Imala dhiiftanii jechuudha hojiitti golte? Imala dhiifnee waan ittiin deemnu waan fixanneef birrii dalagachuu jalqabne jechuudha. Birriin dalaganne ji'atti birrii 150 nama bira galle hin dalagne gaafa isii xumurru nu harkaa saaman jenne sharaa jala kaayanne sharaa feestaalii kana jechuudha. Inni warri sun gara 4-5 qabani ka keessa keenya wallaalame gaafa deemnu jechuudha achi baduu barbaanna. Sharaa kana guutuu diina birrii 150 nama lamaan deemnu yenna addaan faffacaane. Akkasitti booda mana ambaa guutuu afaasan guutuu diinee hargufnee takkaan jechuudha birrii teenna fudhanne halkan miilan deemne Jijjigaa irraa kaasee hanga Hargeysa naannoo guyyaa 3 miilan deeme achirraallee ammas deemee baadiyaa bahee dalagadhe yeroo san bilbilli baay'ee hin jiru intarneetni hin jiru bara 2003 jechuudha. Akkasitti ol bilbilee namni birrii na ergu haalli mijataa waan hin jirreef Jijjigattis dalagee bahe Hargeysatti illee dalagee achirraa ammas basaasoo bu'ee basaasotti illee dalagaa seene ji'a tokko dalagadhee $40 jechuudha. Yeroo san ammoo wanni biyya alaa deemaniin $120 yeroo biyya jirutti ijoollee illee barsiisaa ture bu'uura jechuudha barnoota bu'uura abacaadaa kana barsiisaa ture barsiisaan keenya dhufe akkamitti yoomiyaa ganda namaa dalaga qansiraa dalaga jedhanii ijoollee waliin buusanii $5 ta'an dalagadhisanii dabalanii gara Suudii baanee jechuudha. Sa'a 36 galaanarra ture. Sa'aatii 36? Galaanarra deemte? Nama 100 fi wayin nama naannoo 145 kan ta'u doonii guddaadhaan fe'amne walirra teenne akkasi bahe. Aga sana yeroo sanaan deemtan balaan isinirra ga'e hin jiru? Nu bira yeroo doonii keessa jiru namni laaffate yeroo gabbuunu namni 2 du'eera. Galaana daangatti hin du'e namni boo hin jiru namni awwaalu hin jiru xiyyaana baasidha biyyi ho'adha. Akkasumatti dhiifnee naannoo Mukallaa jedhamuun baane Maifaa fi Mukallaa bakka jedhamu biyya Yaman keessatti achi baane gaafa baanu ammoo mootummaa Yamanii Abdallaa Saalaa jedhan isatu rukutame masgida keessatti balaa biraatitti nu saaxilee jechuudha. Ammas biyya lola qabdutti seennee haala san dabarsee jechuudha. Baay'ee mee waan hafe booddeetti deebina gara isaaniitti anas deebi'a. Yeroo imala kanarra turtanii wantooti isin mudatan maal fakkaatu? Wanni nama mudatu kan nama imala baay'ee waa baay'eedha. Hedduun nu mudate rakkinna garaagaraa
bakka inni kanatti afaan kennaa afaan hin beeknu afaan barachuuf rakkisaadha. Nyaata biyya san hin beeku namni nama biyya hambaa dhaqu nyaanni garaagaraa rakkisaadha. Aadaan qaayidaan jireenyi hedduu haga baratamutti biyya alaa kuni waa hedduun nu mudate waan amma agartee gabaabaa miti haalli rakkinnaa haala maallaqa qabu. Wayita karaa deemnu kan amma karaa Suudaanii wayita deemnu guyyaa hedduu ala bullee yoo mul'anne nu qabanii nu hidhanii yoo hidhan ammoo duubaan nama ajjeesanii kana rakkoo guddaa nurra ga'e. Suudiillee garaa inni akkuma jedhani kana. Yeroo deemtan kana qofaa keessa moo gareedhaan deemtu? Gareen deemna hedduu namni keenya wayita deemu wanni tole wayiti masirraa deemu bakka tokko deemu nama hedduun deema. Wal gaggatu illee ni jira nu amma gara nama 4-5 taane wayita gargarii wal irraa hafaa wal gargaaraa biyya Suudaanii gaafa deemnu akkasitti deemna. Achi keessatti rakkoo guddaa nu mudate. Dhukkubin jiru? Dhukkuba jira buusaa jedhamee buusaan tokko agartee galkanii guyyaa har'a tokko ciisu boru kaantu ciisaa mana yaalaa wal fixuuf rakkoo guddaa nu dhagaye. Namni ammoo achitti nama beekee koominitiin achi jiru kan nama beeku hin jiru waraqaan qabnu waan rakkoo kanan jedhame waan haasawamee dhufu miti rakkataa turre. Erga biyya Suudii karaa seeraatii illee rakkoon garaagaraa guddaman nu mudate jechuu barbaadeeti. Ayyee mee isinoo imala gammoojjii kana keessatti karaa boolee deemtanis? Isin booleen deeman ayyee deeman. Bareeda ani karaa deeme keessatti rakkinni tokko tokko ima jira. Karama boolellee yoo deeman yeroo tokko tokko beektaa yeroo biyya keessaa bahan waan nama mudatu hedduutu jira. Duruma yeroo boolee deeman duraan waan xayyaaraan deemee hin beekneef ayyarii yaabbadhee waan hin beekneef sodaa guddatu laphee kiyya keessatti uumame. Akkamitti ol koraa akkamitti irraa gabbu'aanu sodaadha nama yeroo jalqabaatiif namni konkolaatayyuu arkee hin beekne konkolaatayyuu yaabbanne xayyaaraa yaabbatuun baay'ee nama yaachisa. Booleema yoo seenu kallattii kam akka deemuu namni yeroo san akka ammaa afaan Oromiffaatiin nama hin tajaajilan booleema keessattuu. Yeroo Riyaaditti gadi buunu halkan gara sa'a 2 sa'a 8 jechuu akka biyya keenyatti sa'a 8 itti buune achi keessatti kallattiin deemnu waan nuuf hin galu kallattii deemu waan wallaaleef yeroo san maatii kiyyas warra waliin bahis biyya keenya kanarraa dubartiin hedduun hojjettoota jedhanii yookaan shagaalaa jedhanii biyya Arabaa keessatti waa'ee dubartoonni hedduun achi deemaniif warra kiyyas shagaalama si'anii na harkaa fuudhan. Ani immoo warra kiyya irratti lolee akka amantaa keenyatti haadha warraatiif abbaa warraa adda bahuun hin ta'u warra kiyya jedheenit irra lolee egaa nama tokko walitti bubbuune shorxaa yookaan akka biyya keenyaatti poolisa jedhama. Poolisaan eega walitti buuneen boodatti tokko dhufee warra keetti eenaan jedhee eegasii dhiisa jedhanii addaan warra kiyyaan addan baane walitti bu'iinsa san irratti na hidhinnu jedhee baay'ee ofirraa sodaadhe. Karoo kallattii seeraatti waan deemeef warra kiyyas gadi hin dhiifne irrumatti du'ee egaa isi fudhadhee adda teenne adda nu teessisanii haga ganama bari'ee sa'a 12 gahutti haga namni nu fuudhu achi dhufutti nama karaa namaatti waan deemnuuf jecha haga namni sun nu dhufutti alaafin nu dhufutti kafiila jedhanii akka biyya achitti jechuudha. Kafiila jechuun nama bakka wakiilinnaa isaatiin bakka san dhufne jechuudha. Haga inni dhufutti warra kiyya qabadhee taa'aa ture yeroo san keessatti baay'ee yaadda. Maaliif xayyaara mallee deeman jiruun biyya ofii biyya keessa dhalatan biyya keessa guddatan ka afaan beekan keessaa yoo bahan biyya ambaatti yoo achi bahan kan namni akka biraatti nama laalu kana keessatti yoo achi bahan akka namaatti nama laalu biyyi sun hedduun isaanii keessan warri poolisaa kun akka waan ijoolleen baay'atee biyya keenyarraa hojjettoonni achi deemaniif akka horiitti ilaalan malee akka namaatti ilaalan hedduun nama xixan. Xixxaa kana keessaa nuufitti hin dhiifne mirga kiyya kabachiisuuf jecha warra kiyya addan baane eegaluleen nama lolu jedhanii namni biraa nutti dhufee ka isaa olii waan nu araarseef inni irraa akkuma badatti nu ilaalaa achitti taa'aa turre. Isin kabajan? Eegana namni sun dhufe anis uffata amantaa godhee deema barsiisa amantaati asittis afaan Arabaati walii galla waan ta'eef namni dhufe sun xiqqoo qalbii naa laafe warra isaatiin addan baasinaa eega warra kiyya jedhe addan nu teessise haga itti gaafatamaan namni na fuudhu dhufu eegas namni sun dhufnaan ganama baane yeroo san keessatti rakkoo akkasitti na mudate eega baane Suudii keessatti akka biyya keenyaa kanatti namni manuma arge galuun hin jiru mana addaa galanii waan gaadaa takka gurfaa takkatti kifilii takka jechuudha. Achuma qabannee kiraa nuuf fudhanii achi turre biyya san keessatti Suudii keessatti ganda tokko jira manfuuhaa jechuun ka beekamu manfuuhaan kun bakka habashaan itti baay'atu namni keenya walumaa galatti namni biyya san keessatti dhaloota biyya sanii kan ta'in itti baay'atu biyya san keessa rakkoo hedduutu jira. Walhatutu jira namni cuuphee wal waraanutu jira yookaan aanjaa qabu kan saamutu jira dhoysaan waan kanaaf baay'ee ofirraa sodaataa ture haa ta'u rabbi galanni haa gahu
osoo umallee nam mudatin ji'a tokko qofaaf gurfaa san keessa ture hojii argadhee gara biraatti naannoo biraatti keessaa siqe rakkinni biyya ambaa keessaa baay'ee nama yaachisaa maaliif akka biyya ofiin ta'an nuti biyya keenya namni nama ofii waan ta'eef haguma fedhe illee jibbaan jiraatu biyya ofii keessatti namni afaan waan danda'uuf mirga ofii haga danda'u mormatuu danda'a biyya ambaatti mirga guutuu mormatus dadhabna haga takka. Waan hafe itti deebina gara isaaniittan dhufa biyya sana yeroo turtan haala akkamiitiin dabarsitanii mirgi keessan akkamitti isinii of kabachiisaa turtanii hojii argachuu irratti maal fakkaata? Yeroo murtaa'aa baatii tokko qofa hayyamne baatii tokkoon booda hayyamni hin bada. Achiin booda nama seeraan alaa taatee jiraatte jecha. Seeraan taa'uu murteeffadhe. Ji'a tokko duwwaa fayyamu? Hayyamni hojjetan ji'a tokko qofa. Achiin booda hayyamni hin jiru bakka argamtetti yoo si qaban fuudhanii biyya si deebisan. Akka ammaa kana garaagarummaan soba jiru amma kun hidhanii ijoollee azaa godhaatiin hin jiran waggaa lama waggaa sadii jedhama. Yeroo san ammoo nama qabnaan yookaan bultii 15 20 ji'a tokko nama hidhanii biyyan nama galchan. Kanaaf jecha dhokannee jiran rakkoo seeraan ala wayita biyya ambaa jiraatan. Jarri amma seeraan jiraatan garaagarummaan kenna san. Isaanillee seera qabeessa jiraatanii biyya ambaa haa ta'u malee seera malee jiraanne waggaa jahan jedhu kana amma seera malee jiran. Wayita kana maaliree dalagaallee dalagaa dho'isaa dalaynaa. Wayita karaa baanullee of sodaataa deemnaa sodaa hamatu jira shurxaa yoo jedhan shurxaa jechuun poolisiin si arge jechuun keessattuu poolisiin nama biyya alaa kan nama seeraan ala jiraatu naannessu adda jira warra sayyoo arginu hirrifanna wayita makiinaa keessatti illee arginu yoo makiinaan karaa dhaabatee ittiin sakatta'uuf dhaaban hirrifanna haala ulfaata ture. Kanaaf jecha maali wanti biyya ambaa wayita bahan yoo hiree bahiinsa argatan seera qabeessaan bahutu irra caalaadha. Biyya kana keessatti wanti dhabame hin jiru yoo qabsaa'aniitiin hin jedhan biyyuma kana keessatti yookaan qabsaa'u yookaan ammoo keessattuu ilmaan lafaa dhuftu ijoolleen barumsa irratti hundeeffamuun dirqama. Ta'anii odoo baratanii odoo wanta tokko gahanii ijoolleen biyyanaa baay'inaan yeroo ammaa kana keessattuu baadiyyaa keessaa waggaa 15 geennaan wanti isaan yaadan baharaan biyya Arabaa deemna, baharaan Awurooppaa deemna kana kun miidhaa guddaa uummata namarratti ta'aatiin hin jira bakka san odoo hin geenne miidhaan guddaan irra gahaa akkasi kanarraa akka qabe nama wanni naquun nama yoo isin hime waan sababaa seera malee ta'aatiin hin tureef bakkee taa'e sanitti bakka tokko taa'e masjiida argadhee masjiida mu'azzina ta'e azaanaan waan ta'eef hedduu wanni naquun nama hin jiru booda labsii wahii bahee biyyasitti. Labsiin bahuun maaliin namni tokkochi seera malee jiru nama isin bira jiru jedhanii warra biyyasiitiin. Akeekkachiisan. Akeekkatetti. Nama ambaa ka isin bira jiru ofirraa yoo hin galchin yookaan mootummatti yoo hin kennin 10,000 qaxxaamtanii jedhanii. Kanaaf jecha warra riyaal isaanii san. Riyaal isaanii. Guddaadha jechuun riyaal 10,000 jechuun guddaa. Qaxxaamta jennaan qaxxaamtanii kanaaf jecha uummata ofirraa baasuu qabdan jedhan. Baatii itti kennan haga baatii lamaa keessatti qulqullaa'ee namni seera malee biyyana jiru bahuu qabaa jedhan. Ani haadha manaa qaba ilmaan 2 qaba. Daa'imni tokko dhalatee baatiin geenne daa'imni tokko waggaa fooyi. Amma namichi an bira jiru mataan isaatuuyyuu wannaadha militariidha. Militariidha humna baharaati bakka wahiitti itti ramadee achi jirra maatii kiyyaa waliin akkasumatti turiinaan jedhe. Obboleessi isaa ammoo poolisii warra nama too'atu kan obboleessi isaa kan gafa natti bilbile awaajii dhageetteemi maal teettar maal idaree deemi naan jedha. Aboo Feesal inni akkas naan jedha kun obboleessi kee akkana jedhaa jira akka maal wayya. Wayita ani jedhuun mee obsii mataa utuma akkas jennu guyyaan dhiyaate maayessa maatii kiyya galchuu dirqame. Ani naafame maatiin rakkatu irra jedhee maatii geegesse gaafa maatii geegessu kana dhugaa isiniif himuuf rakkoon guddaan naquunname gaafa kana. Maatiin narraa galanii mucaan kiyya daa'imni kaanaaf haadha malee hin qabne na biraa deemee mana sanitti wayita deebi'u natti ulfaate daangaa malee daa'ima hin jaaladha. Obsa dhabee daangaa hiruu hedduu natti ulfaate booda anillee baatii tokko odoo hin gahin booda seera malee waan jiruuf gale. Waan tokko harka qabanneen galle. Siigalee jira. Yeroo dheeraa turraa qabeenyaan horanda jenne malee achitti ijoollee guddisuu mana kiraa kafaluu wanti jedhan baay'eetu jira. Kanaan baay'ee rakkanne garuu ammoo an ibsuu barbaadu. Yeroo rakkoo isiniitiif amma gargaara.
ammaatu irra ulfaata biyya ambaa keessatti. Keessattuu ilmaan nama ijoollee amma qabaniitiin hidhatti guuranii waggaa 2-3 baatii 5-6 hidhanii miidhaatiin jiranii. Kanaaf jecha dhaamsa dabarsuu barbaada. Hayyee walitti deebina. Dhaamsa keessan gara dhumaa irratti jechuudha. Nan fudhadha ifama. Inni muuxannoo mana hidhaa kana dhandhameera. Kan dalmee waa irraa nufa jedhu. Akkamiin qabamtee biyya sanatti yeroo gamii mana hidhaa keessa turte? Hayyee ani akkaataan itti qabame yeroo baay'eedha qabame. Marsaa tokko achi dura galeera. Achi deebi'ee waggaa 11tti qabame jechuudha. Yeroo qabamu kana ani kitaaba barreessa. Allahu aalam jedhanii waan ittiin amanne takka marsaa 3 kitaaba maxxanse. Achitti moo? Kitaaba jalqabaa 2016 akka lakkoofsa faranjiititti maxxanse waggaa 8 irra. Waa'ee maaliiti kitaabni keessu? Kitaabni waa'ee qabsoo Oromooti. Ka yeroo warraaqsa Revolution yeroo saniiti jechuudha. Itti aanee ammas 2018 kitaaba Risaa Bokkaa Mooyee lammataa maxxanse. Yeroo sanis na qabanii maallaqa guddaa riyaala 6,000 jechuun doolaara 2,000 wayi akkas kafalee ba'e. Qabamuun kee kitaaba barreessite sana wajjin wal qabatamoo waan biraadha? Maaliif ani waggaa 4 baadiyyaarra ture. Waggaa 3 baatijaa baadiyyaa ture. Saudi Arabiyaa jechuudha. Baadiyyaa naannoo re'ee fi timira dalagaa ture jechuudha. Achi booda immoo magaalaa galee kaampaanii garaagaraa keessa dalagaa ture. Guyyaa yoo dalage halkan barreessa. Halkan yoo dalage immoo guyyaa barreessaa ture. Booda irratti qabsoon Oromoo kun waan akka malee natti toleef waan yeroo sanii fi mooralii yookiin hamilee uummataa ta'u hin hojjedhe yeroo san hojjedhe jechuudha. Yeroo kana baadiyyaa irraa magaalatti siquun dirqama ta'a. Magaalaa keessa naanna'uun dirqama ta'a. Naannoo amma manfoo isaan jedhan kana jechuudha. Bakka lammiileen Itoophiyaa akkasumas Somaaliyaa baay'inaan argamanii Eertiraanonni jechuudha. Naannoo san dhufe naannoo sanitti ammoo namaan waliin mufanne hin qabame maallaqa hin qaba waan ta'eef kafaladhee bahe. Marsaa lammataas namatu natti erge. Yeroo an kitaaba lammataa barreessus jechuudha. Nama akkamitti erge? Namuma biyyaattu namni beekumsaa yoo na caalee qabeenyallee yoo na caalee ani maal tahaa akkamitti dhiira ta'ee deema. Kalema Suudii dhufee nu waggaa 20 gasiirra yoo inni riyaala 70-80 kitaaba kana gurgurate nu maal jennee nama keessa deemna waan jedhutu jira. Maallaqa keenya yookiin qabeenya keenya fudhate jedhanii na qabsiisan. Ana rabbiin na baase. Kan akkas godhu eenyu warra kami? Warra biyya sanaati. Warra biyya keenyatii fi warra Masriitti nu qabsiise ammanu. Walitti walii galanii Masrii nutti erganii warra Masrii kana Ijiptiyaanii jechuudha. Isaantu nu qabsiise riyaala 100 fudhatee maalidha waan akkasii kana jedhanii dharanuu irratti shiran jechuudha. Booda immoo nu keessa nam 3 mana keessa turre nam 2 hin fiine nam tokko daa'ima manaa qaba hin qabame booda naannoo kaameraa jira biyya san hin fattashanii homaan taane mucaa qabame daa'ima waliin 6,000 kennanii fi biyya galchanii nu akkasin rabbi nu baase. Sadaffaa ammoo amma jechuudha bara baay'ee hamaa kana jechuudha. Yeroo koronaa kanaas anamma kan gale baatii Feebruaarii kana waggaa guuta Feebruaarii guyyaa 2 gale bara dabre jechuudha. Ani haalli itti qabame kitaaba Siitolii jedhu asoosama amma asin jiraan harka isa kana maxxansee torbaanitti qabame. Namatu dheessee manaan nu seene jechuudha. Poolisii karaa irratti argee jennaan dheessee seene yeroo namni seenu ammoo jarri duuka faana duuka dhahanii ani duuba maqaama qullaa ciisa irrafa bakka rafuu balbala cabsanii seenanii na fuudhanii ergasii ammoo yeroo san dhaabatee nurratti dhaabates nurratti jalqabees galiinsi jechuudha. Baatii 2 fi guyyaa 25 hidhame feestaalii gurraacha uffataatuma ture. Haga tokko ammoo bara duula feestaalii gurraacha sana achi jirta. Yeroo san dhaqqabeera. Antiqoo hawaasa biratti namni na argaa kitaaba barreessee ijoollee yeroo ammana hidhaa seenu baay'ee rifatan jechuudha. Yeroo ani fi hiriyoota kiyyaa hedduutu jira. Namoonni bebbeekamnu nama 3 turre. Tiimii san akkasumatti ijoollee warri Oromoon kun baay'ee si dinqa. Ofii feestaalii uffata siif ammoo waan gaarii firaasha uffata gaarii bakka gaarii akka ta'etti waan gaarii akka nyaattu si hawwani. Ancarraan sun achi keessatti baay'ee miidhame. Hidhaa keessatti namni akkanaa miidhame hin jiru. Ijoollee Oromoo kana Masriin tumsiifte achitti illee ani waa'ee biyyummaa Itoophiyaa namni jibbutan illee gaafa biyyatti deebi'uun jaaladha.
oromummaa akkasuma jaaladha. Oromoo keessallee arsiidha. Arsiillee akkasuma jaaladha. Namarraallee muslima amantii kiyyaas hin jaaladha jechuudha. Waan kan hunda rabbiin naa kenne waan ta'eef hin jaaladha. Ijoollee Oromoo hiriira nyaata uummataa fuutu si filani nyaata situ uummataa qooda yeroo qoodu kana masrii qooda. Masriitu itti ol kenne. Itti ol kennee jennaan namni naaf kenname kootaa kiyya naa hin gahuu jedhee mucaan gaafate jechuudha. Nyaanni hin gahu dabalaa jedheen. Haa miidhamu Itoophiyaan jedhanii miidhamu waan ta'eef. Wayita kana masriin kun mucaa kana dha'uuf itti deeme. Ani mindee nu Itoophiyaadha. Masriin caalla. Biyya Suudii kana hin caalla. Seenaa beekna waan ta'eef namni Islaamummaas ijaare nuhi. Namni ammoo Suudi Arabiyaas dhaabee ijaare nuhi. Namni Suudiin ammoo biyyi yoo akka hin diigamneef abdattullee hawaasa keessa waggaa 10 teenne eenyuun abdattan biyya kam jennee nu abdan Ameerikaa osoo hin taane nu Itoophiyaadha. Osoo Itoophiyaan jirtu abadan Suudiin hin diigamtu waan jedhaniif namni Suudii ijaarus nuhi. Namni biyya keenya nu biyyi teenya biyya lammaffaadha Suudi Arabiyaa. Nullee gargaarti nullee isaan gargaarra. Kanaaf isin uummata akka nurraa hin qabdan waan jedhu dubbadhe. Yeroo kana natti asu taale ani xiqqoo lola kana hin jaaladha. Biyyee si nyaachisaa jedheen jechuudha. Akka abbaa hin jala si dabarsine sanitti lafa kana jala si dabarsa jedhee. Wayita kana naan jedhee yeroo san poolisiin natti ergee gosti poolisiin Suudii qabdu naaf. Gosti poolisiin Suudii qabdu jechuudha. Kun hundanuu ta'u seenee baay'ee tumame ijoollee san waliin ijoollee nama 3 an waliin 4 akkasin nutumanii feestaalii uffanneerra. Kubzii gogaa kana qixxaa gogaa biyya sanii san waliin nyaanneerra bishaan qabbanaa nu dhangala'ameera aara nama imimmeessu ka poolisiin nama afuufu nutti afuufameera dadhabneerra dhukkubsanneerra baay'ee miidhamne rakkannee jechuudha. Alhamdulillah kan hundaa keessa dabarree as geenne waan si dhubu ammoo hiriyoonni keenya ka yeroo isaa waliin hidhamnaa gammaallachi kan jirantu jira. Kan sadarkaa sanii nu nama beekamaadha. Alhamdulillah community irraa nu dhufanii uffata nu fidanii maqaa namaallee dha'uu yoo baadhee baay'ee galateeffadha. Ambasaaddar achii leencoo irraa kaasee warra isa jala hojjetan dhugaa rabbiititti kitaaba barreessuun kiyya ana bakkee inni itti na fayyade bakka kana. Uffata walirraan uffattee ambasaaddoroonni jechuudha. Kootii 2 uffata nama akkana waa maayedha nuu kennaa turte anaaf Musaa Binfaa jechuudha. Haala saniin warri imbaasii Itoophiyaa jechuudha. Warri imbaasii Itoophiyaa waan biraas uummatallee gargaara xiqqoo namni keessaa dhageettii qabu. Kan kabajamuu qabu kun imaa kabajamu isatti obsa nutu sabbarsiisee jechuudha uummata kana. Obsa abshiiromaa hin baana. Yeroo kaan gara diinitiin daawwaatti godhu yeroo kaan ammoo gara oromummaatiin siyaasa haasa'uudhaan akkasii turree gallee amma hiriyoonni teenya sadarkaa sanii hin geenne gadiin achi keessa jiranii jechuudha. Meega waan guddaa nuu qoodee muuxannoo mana hidhaarraa kaasee jechuudha waan biyya sana keessa jiru isin amma waggaa dheeraa biyya sana keessa jiraattaniittu mee waan ijoolleen dubartooti baay'een mana namaa keessa kan hojjetan jiru yeroo garaagaraatti rakkoon isaanirra ga'a ijoollee ol adeemtoota dargaggooti baay'een akka namaas isaan kaasanii mana barumsaatuun xumuriin warri kaan immoo xumuranii biyya sanaadha wanti yaada isaanii keessa jiru dargaggooti baay'een illee biyya sanatti imalu jireenya fooyya'aa barbaachuuf jecha waan isaanas yaadanii deemanii fi waan achitti ta'u hagam ol qixa hagam ol argamee irraa nuu kaasamuudha. Bareeda nama akkuma jiru waggaa guddaa achi keessa taa'e kana community keessa illee hojjetaa turre community Itoophiyaa keessa akkuma isaan community Oromiyaa keessa illee hojjetaa jirre misooma Oromiyaa keessa jechuudha. Waa hedduu argine namni wayita asii deemu deemee achi maallaqa argadhee galaa malee rakkoo achitti isa mudatu hedduu hin beeku. Achi raqanii guddaa rakkatan keessattuu warri baharaan dhufu hedduu rakkatanii rakkoo hedduu yoo achi dhufanii hin du'anii hin rakkatanii seera waan hin qabne awwaalamuu hin danda'anii kanaaf jaarsummaa deemnee wayita mara ambaasii deemnee waa hedduu dalagaa turre fayyaa dhabanii manatti ciisanii achi namni mana yaalaa isaan fidu hin jiru hayyama waraqaa waan hin qabneef hin fuudhu ambulaansiin dhufee hin fuudhu haala kanatti yoo gad darbaman malee kana hunda rakkoo guddatu achi keessa jira ka agarre karaa shamarraniitiin achi yoo raqan kun warri isaan fidu kun maallaqa hin kennuufi kun bira taree nyaata achi karatti gad darbamu nyaatuma kana argatanii baraan dhumne jedhanii achirraa bilbilatanii rakkoo hedduutu isaan irra gahee gara biraatiin dhiibbaan gara garaa dhima jira wanni asitti dubbatamuu hin dandeenyellee
kanaaf rakkoo guddatu biyya san jira waggaa jennu namni biyya alaa hin deemin jechuu kennaa miti rakkoo jiru walii ibsu akka dargaggeessaatitti illee akka shamarraniititti illee rakkoo guddatu jira arginee jirra nu ufii keessa waan yeroo hedduu man arabaa illee dhaqnee jaarsummaa waan afaan arabaa beeknu jaarsummaa illee teennee jira kanaaf rakkoon laakkaameen dhumne shofeera jedhee asii deemaa hojjechaa jira makiinaa oofuun beeku rakkoo guddatu irra gayaa nama dhayaa makiinaa dhayaa gaafa waan tokko miidhama geesse ammoo isatti deebi'a namichi isa fide kun ani hin beeku jedhee mana hidhaa keessa turuu danda'a. Ergana ammoo miidhaman kun waa balleessaniiti moo hundi isaanii moo lakki wanti waraqaa eenyummaa hin qabneef hedduun isaanii amma balleessaallee namni keenya akkuma inni jedhee lafa manfu'aa jedhamu takka jira achitti namni kama baaraan deeme kun waan hayyama hin qabneef achitti waan badaa dalagee waan si yaadachiisu irraa waggaa 30 dura Itoophiyaa hojii jedhan biyya sanitti kabajamaa turre akka gaarii hin jaalatamaa biyya amantii nama amantii amanamaa nama gaarii garuu namni yaa'ee namni garagaraa yaa'ee biyya san illee nu jibbisiisee waan badaa dalagaa wayita jedhan ammoo Itoophiyaa hojii walumatti qaban kana gayaatiif kana gaan qabne illee wayii jambee kan ati Itoophiyaa jennaan waraqaa malaalanii hedduu namni achi yaa'e kun illee maqaa keenya ajeessee xureessee garii akkuma jette odoo waan balleessin maqaa kanaan illee ka qabantu jira ka waa balleessutu jira hedduu biyya arabaa kana walumaa gala numartuun beeynaa mirgi ilma namaa akkasitti akka barbaachisutti eegamu nama biyya sanii ta'uu dhabuun si diqqeessanii garuu yoo dhaamsa akirratti deebinallee hawaasa keenya dargaggeessa keenya dargaggeetti teenna wanni dhaamnu baay'ee jira nu waan achi keessatti argine mara dubbachuullee yoo dadhabne garii karaa keessan kanaan akka hawaasa keenya guutuu gayu abboota ijoollee abboota agartee garagaraa akka gayu dhaamsa silaa jajjaba qabna maaliif rakkoo taanutu argee akkuma reef isheen keenya kaasan namni biyya alaa kana hin deemne achi birrii harree galla jedha malee waan isa mudatu hin beeku waan achitti argatu namni keenya as taa'ee asitti argachuu danda'a haala gabaabaan haala salphaan kanaan manu haga biyya ambaa deemnee deebine yoo arginu biyya tana keessa haga biyya alaa turre san sila bakka rabbi nama teessa ta'anii malee akka waan nuuf ajiifatu ta'e nama nuuf ajiifadha odoo waggaa kana biyya tana keessa dabarsee jedhee kanaafi rakkoo guddaa jira rakkoo kana beekee deemu deemsa kana irraa ammoo akka dhaamsa abbaa amantiititti manguddoo tokkootitti odoo qusannee biyyuma teenna kana keessatti waa hojjannee wanni achitti arganu biyya agartee isaa rakkoo jiruun namatti hammaatu qilleensa akkana keessa teennu kanan arganne ka haalli hedduu miidhama guddaan nama irra gayu irra odoo biyya teenna kana keessatti waa hojjannee wanni guddaan ifu jedhee yaadaanii dhaamsa ammoo hawaasa keenyaaf qabu yoo qaboota irratti deemuu hin danda'an jaalala. Galatooma sagantaa keenya gara goggolabuutti deemaa jirra gaggabaabsina waan kana booddee jiru maayikiin leesdii kenna. Yeroo baay'ee namooti birrii fudhatanii komishiniidhaan namoota gara biyya Saudi Arabiyaa kanatti ergan baay'eedha. Isaan kana akkamitti ilaaltu dargaggoota keenyaaf yaanni isin qabdan gorsi isin laattanii darbees immoo waan biyya sana keessatti kun mudannoodha waan namirraa barata jettanii yaaddanii ergaa keessan mee? Wanta ijoollee biyya keenya irraa gara biyya sanitti imalan karaa seera qabeessan ta'ee karaa seera hin qabneen biyya sanitti imalan rakkoo gurguddatu irraa gahaa obboleeyyan keenya kaasanii warri waliin deemanis warri qaaman achitti arganis isheen keenya isaan nu dura waggaa heertuu achi turanii an waggaa 13 achi ture kana keessatti yeroo hedduu akkuma abbaa amantaatiif uummanni arabaa kunis hedduu ijoollee biyya kanarraa achi dhaqan waan afaan isaaniirraa hin hubanneef jecha yeroo hundanatti bilbilanii dhaqeet hedduu arabaatiif hedduu ijoollee biyya kanarraa achi dhaqxee araarsaa maaliif sababa afaan waliin hubatan ijoollee yoo asii dhaqxu gaafa asii birri maharatuuf akka waan biyya arabaa kana birriin akkuma dhakaatti lafa jiruutti haratutti deeman akkas yaadanii deemanii yoo achi dhaqan afaan hin beekan yoo isaan lafa qulqulleessi jedhaniin isiin distii dhiixii yoo distii dhiqi jedhanii yoo shunkurtii qopheessi jedhaniin isiin gabbaate kanonni gooti itti aarti manni arabaa afaan hin baratin deemu afaan osoo hin baratin deemuun dura rakkoo guddaadha waan ummata keenya ijoollee keenya ka keessanuu ijoollee dubartootaa jechuudha ka biyya ambaatti dalagduu jettee dalaguuf deemtu wanni guddaan isii mudatu awwalan wallaala afaaniiti afaan osoo asitti hin baratin waa tokko osoo hin beekne yoo dhaqan yoo isin distiin haadhiqi jetteen isin gabbaatee lafa iddoo qulqulleessiti. Hin aarti immoo warri arabaa kun sukkaara guddatan dhibee sukkaaraa kana qabanis hin aaran eegas rakkootu argama. Uummata dhiiraattu xiqqoo obsa qabaayyuu malee dubartoonni obsan qaban yooma isaan tumaa walitti kaanii eegas abboonni immoo ka warreen waliin dhufanii mana amantaa keessatti waliin sagadan nutti himanii dhaqnee iddoo isaanii yoo laallu isilleen nagahuma isilleen ana waan akkas naan jette godhi jette si haa jette.
rakkoon akkanaa guddatu jira. Kanaaf dhaamsi gara ijoollee keenya karaa seera qabeessan deeman biyya alaatti awwalan asitti dursanii lahajaa biyya sanii afaan biyya sanii baratu wama gaggabaabas irraa ta'u. Harka dhibbarraa osoo kudhanii mallee baratanii bakka achi deemi as deebi waa godhi maal kan mallee osoo taate baratuun dirqama. Achi gaaniitti guuttatu. Achi gaaniitti irrumatti itti baratan ka. Waa sadii yoo beekaniiti hagas jedhan aguma san irratti baratan. Kanaaf kun guddaa dhaamsa guddaa ka ijoollee kennaa dhaamu. Ammas ijoolleen kenna yoo dhaqaniitiin hin jedhan yeroo asii ka'anuu manaa ka'anuu karaa seera qabeessan osoo deemanuu sammuu keessatti inni qabatanii isaan deeman waan biraati. Informeeshina nama achi jirurraa fudhatanii yoo 500,000 asii mindeeffamanii mindaan keessan kana jedhanii walii galtee mallatteessanii deeman isaan baatii takka lama keessatti akkamitti badeetiniin ala 2,000 3,000 hin dalagadha waan jedhu sammuu keessa qabatanii deeman. Lafatti qacaramanii ba'anii alatti. Ala dalagan achi bahaniit birri guddaan dalagatu yaadan. Namni guddatu yaada garuu immoo waan xiqqeenna sun maaliif dura seerummaa qabaniin kabajaa ka argitanii mootummaan lamaan itti walii galanii wal harkaa fuudhan sanis seera sayyoo cabsitee jette miidhamarras jette yoo gabbaate namni akka wanni ta'e alatti hin eegu yeroo takka hin milkaanii yeroo tokko milkaani namni dhufeen nu eega jedhanii gabbahan yooma san immoo jarri kaameraa qabanii kaameraan sun isaan qaba osoo isin gabbaatee hulaan banati yoo isin meeshaa isii guurattee gabbaatu achitti qaban gaafsan mana hidhaatti darban hoggaa lama hoggaa sadii achitti dhibamtee achi keessatti taduutu hedduu tokko lamaa miti. Kanaaf dhaamsi guddaan ijoollee keenya ka biyya keessanuu gara biyya Arabaatti imalanii dhaamu seerumaan wama xiqqoo taateetiin yeroo dheeraa dalagatanii nagahan hoggaa kontiraat hoggaa lamaatti walii galtee godhanii deemanii karaa seera qabeessaan yoo taanis isaaniif danda'amu ta'uu baate ejensitti iyyatanii ejensiin sun jijjiiree fi gara mindaa guddaatti mindaa isaanii fooyyessuu qaba malee mindaa fooyyeffatuuf jecha seera cabsuun bareedaa miti. Uummanni biyya sanii yoo seeran cabsin yoo dhugaan deeman hin miidhaman. Garuu immoo dafnee guddanna yoo jedhan miidhama guddatu irra gahaa kana dhaamuu fi barbaada dubartoota keenyaa immoo gama uummata dhiiraatiin warra biyya kanarraa deemu karama seeraatiin ta'ee konkolaachisaa jedhee ka deemu mana konkolaataa iddoo wanni itti baratan kana hin dhaqan yeroo dhaqan maallaqa kafalaniit maallaqa guddaa kafalaniit hayyama baafatan maal jedhan maanjaa fiqaadii jechuudha. Hayyama konkolaachisummaa. Konkolaachisummaa yoo gabaafatan kana osoo hin baranne baafatan. Mirri kafalanii. Dhaabbata leenjii konkolaachisummaa. Dhaqanii ala maallaqa ala kafalaniitiin waan sun kennamaaf biyya Arabaa keessatti immoo wanni akkanaa hin jiru konkolaachisuuf baratee dhufe jedhaniiti baruma konkolaataa itti kennan konkolaataa namas cabsees lubbuu isaas adagarraan gaha namni kun kanaaf jecha asitti dhugaan dhugatti barateetiin waraqaa isaa ragaa isaa qabatee yoo deeme wanni isa miidhu tokko hin jiru kanarni kana kun immoo gara karaa miilaatiin dhufan obboleeyyan keenya baay'ee miidhama guddatu irra gaha. Warra dooniin imalan yoo dhufanii Suudaanii Yamanii keessa gahan ganaa achirraa numa hirriba keessa jiru ka waa takka quba hin qabne kana gaha waa ofirraa dalagatu kana silki manuu irratti buute argan. Maaliif silki biyyatti bilbilatanii silki keenya fudhatan rakkanne kun ilma keenya akkan achitti rakkate jedhanii asii warri nuu bilbilan achii rakkanne riyaala 5,000 nuu galcha riyaala 2,000 nuu galcha 3,000 nuu galcha kama isan beeyne warra biyyatti waan nu beekuuf waan akkanaatu jira. Ijoolleen afmuuzii afaanitti qabdetti yookaan tuma du'een ajjeesuu jedhanii dhaqqabaa jedhan garaan immoo afaan nama ofii yoo dhagaye osuma hin beeynes fuulallee yoo hin beeyne ati nama hin beeyne tokkollee yoo akkana siin jedhe du'aa jira yoo lubbuu na baasi jedha akka amantaa kennattis lubbuu du'uuf deemtu takka baasuun dirqama waan ta'eef waan san fuunetti kara isaan wanni isaan herrega isaan erganii san irratti erginaaf lubbuu nama kennaa baasuuf jecha wanni akkanaa mudannu hedduutu ture. Kanarratti sirriitti of eeggannoo godhu karaa rakkootiin osoo deemuu baatanii karama seera qabuun deemee namni kenna jechuu barbaada. Mudannoo karaa ijoollee biyya keenya irraa kaate takkatti kaasee bira taraa intalti takka ollama biyya keenya kanaa achi rayxee achumatti wal barree ollaa keenya qubatte. Nama Arabaa wayitti kafaalaa isaatirra dhuftee yoggaa dhuftee baatii 3 maal taate baatii 4 nu arkitee namichatu dhufeetiin na dubbisee shagaalaa akkanaa ka Itoophiyaa irraa dhufte akkana jedhee na barsiise. Isiisan bishaan danfaa irratti naqan. Maaf dalagaa waan hin beekneef jecha akkuma ammas hin jedhe namittiin warra jaartiin Arabaa waan akkanaa godhe jennaan osoo jarjartu waan beekneef bishaan danfisteetiin hin jirtu ol fuuteetti egaa harka gubee ofirra lafa dho'ite akka jiru kun ibiddaan qaama isii laaxee isiin sun baay'ee dhibamtee gara hoggaa 2 olii ganaa hakimii kaan irraan deemanii afaanis hin beektu hakimii jala deemnee isii akka argitanii wanni jettu sababa namichaa walii kalooyinuuf jecha
rakkoo akkanaatu jira biyya ambaa keessa rakkoo kanarraa baraaruuf namni afaan asitti baratu karaa seera qabeessan deemu wanni guddaan immoo akkuma isheen kenna jedhan namni osoo biyya keessatti dalagate yoo leestura irraa ka'anii tireen gaafa waggaa 10-15 qaata abbaa makiinaa tahanam karaa sablaan ka biyya ofii ka waraqaa maalii naman gaafanne osoo biyya keessatti nagaan dalagate irra gaarii jedha. Galatooma ulfaadha baay'ee yaada jajjabaa nuu kaastanii xumura irratti jechuudha asam biyyatti deebitanii kan isin jirtanii amma maalirra jirtu? Amma wanti irra jirru ani akka dhuunfaa kiyyaatitti eegalee turee jira. Daldala keessa galee daldala keessatti illee haga murtaa'e dhiibne magaalaa Finfinnee kana keessatti ijoollee barsiifataa turre. Ijoollee galata rabbii ijoollee baratanii sadarkaa barumsaatiin barumsa keessan xumuraniitiin eebbifamanii hojii harkaa qabanillee jiru. Akkuma isaan amma barataa jirullee jiru. Hojiin jiddu magaalaa waliigalatti ulfinni biyya ofii ga'uu himan jirre. Wanti kan hubatu nu barbaachisa. Maaliif nu jalqabni keenya baadiyyaarraa dhufne magaalaa kana galle qubanne ilmaan barsiifatuun bu'aa guddaadha. Qabeenyi gurguddaallee horatuu dhabnu qabeenyi kun akkuma tasaati abbaa tokko hin sirraa haafi abbaa tokko sirraa dhabuun hin mala. Haaluma sanii jiruma jiddu galaa jirra. Ammaaf ammoo wanti isinii ibsuu barbaannu dhaabbata furqaan ka tajaajila qur'aanaa jedhu ka isaaniin hoogganamu Sheek Ayyuubiin hoogganamu dhaabne kanaan ummata keenya tajaajiluurra jirra. Ummata keenya wanti tajaajiluun jalqaba akkuma gabaaba jalqabne ijoolleen barumsa amantii barattu baadiyyaa keessatti waan kitaaba bitatan hin qabanii kitaaba binnee fi qooduu hiruu fi jalqabne achirraa biyya keessa itti deemnu naannoo tokko bishaan hin jiru bishaan boollaa ka baafnee fi bishaan san akka dhugan akka itti fayyadaman bishaan kun ammoo amantiin nama addaan hin fooyu nama hundaa tajaajila waan ta'eef bishaan boolla bishaanillee yoo xiqqaate gara boolla 35 naannoo garagaraatitti 35 ga'u akkasii baafnee jirra. Akkuma san hamileen keenya of duraa guddaadha. Ummata keenya tajaajiluuf akkuma biyya Itoophiyaatittu Oromiyaa kana keessa biyya hedduu deemne hayyama Majlisa Federaalaa irraa qabna. Ka wanti nu dalaynu waan gara 12 waan haga 12 gahu isaree fi dhaamsa qaba jedhe. Dhaamsi kun ilmaan lafaa dhuftu ijoollee dargaggeeyyan biyya alaatiif deemuuf yaalii godhan. Hedduu miidhama guddaa karaa miidhamaan deema keessattuu barana baadiyyaa irraa ka'aniiti karaa Suudaaniitiif karaa Liibiyaa kanaan deemna jedhanii barana ijoolleen miidhama guddaa ga'anii jiran. Yoo itti asii deeman karaa laafaan deemanii Suudaanii kana yoo ga'anii akka ta'anii Liibiyaa go'an birri 600,000 fidaa jedhanii abboonni waliin rakkatanii lafa qaban gurguratanii haga miliyoona baasaa jiran yeroo ammaa kana. Namni yoo biyya ofii keessa yoo dalagate birri 500,000 dalagatee jijjiiramuu danda'a. Hojii jalqabuu danda'a. Mallaqa guddaa kana qisaasaniiti ofiillee lubbuu ofii kennanii gammoojjii Liibiyaa kana keessatti baay'ee miidhamaa jiranii kanarraa akka of qusatan barumsa akka baratan kun hundi ka dhufe barumsa baratu dhaburraa. Ijoollee barumsa barataa jirtu meeqa kana ta'aatiin hin jirtu. Ijoollee qotee bulaa qabeenya qaban lafa gurguranii waan qaban gurguranii miidhama kanarra waan jiraniif kanarraa akka of qusatan dhaamsa kiyya dabarsa akkuma sani jedhaa galatooma nagaa keessadha. Mee asumaatiin goolamna gara isaaniitti deebi'ee yaada walii galaa jechuudha waan dhaabbata keessanii kaasnee xumurra. Biyya sanatti dargaggooti baay'een hagamta warri si wajjin hidhamanii jiran amma maalirra jiru? Ergaan ati qabdu erga biyyatti galtee hoo isaaniin hagam quba qabda? Waan ammatti jirtus achumaan nu ibsiiti gabaabaatti jechuudha. Daqiiqaa lamaan tokko si kenna. Namni biyya sanii hidhamee bahe hedduu akka biyyaatitti kutaaleen irraa hin jirru akka Oromiyaatittis ta'ee akka biyyaatitti naannolee hunda kana bal'aadha waan ta'eef walitti qabdee beekuu hin dandeettu. Namoota achi keessa hojiiwwan hawaasummaa hojjetan keessa tokko asinu keessa miseensa dhaabbata kana waliin qabna ammaa fi godinarra jiranii baale mucaan tokkos waliin hin jirra. Namoota kaawwan deebi'anii jiranii akkasuma rakkatanii asii deebi'anii ka deebi'ee qabamee hidhamellee hin jira. Bakka waan kanatu jira jechuudha. Haala sanii
achi booda immoo dhaamsa an qabu rakkoo baay'ee keessaa sadi. Tokkoffaa warra akka anaa tahee warra dubartootas kan milkaa'antu jira. Alhamdulillah nama milkaa'eera. Qabeenya osoo hin taane waan hojjetaa jiru achi yeroo asii jalqabee deemee achitti jabeeffadhee amma immoo ka hojjetaa jirutu jira jechuudha. Dubartoonni illee akkasiin milkaa'antu jira. Karaa lamaan miidhamne no. Warri biyya kana deemnu miidhaa jala dandamannee biyya ambaasan dalagannee maallaqa barbaannu sanis argannee karaa lama ka miidhamnetu jira. Tokkoffaa ofii keenna maatii keennatti kennina maallaqa kana jechuudha. Maatiin keenna immoo achi jiraniin dalagatan waan jedhuuf nu hubatu maatii ijoollee hin hubatu jalaa balleessaa jechuudha. Inni biraa immoo nama amantee achitti itti kennatta biyya ambaasanitti jechuudha. Kunis ammoo ijoollee teenya deebisee miidhe. Kunniin irraallee wal haalutu jira, wal waakkachuutu jira, nama 500,000, 600,000 miliyoona tokko waakkatamitu jira jechuudha. Asittis ergee achittis immoo nama kenne ani muudannoo sanirraallee baay'ee yoo xiqqishaate naannoo 500,000 kan gahu kan dhabe qabaa jechuudha. Anis mataa kiyyarra. Sababa sanaan walakkaa maatiitti ergataa walakkaa ammoo amantiidhaan nama kennataa kan dhabetu jira. Hanga goofandii naabana jechuu danda'a jechuudha. Hin miidhamte kaati re'ee hambaa eegaa waan ati dalaydee waggaa 10 teettee yoo miidhamtu waan akkasiiti. Inni suntu jira. Deemuun waan hin hafneef nu ittuma himna abbaan itti tole biyya ofiitti misooma seenee dalagata. Abbaan itti toluu baate immoo hin deema. Wantoota kanneen haa of eegu. Tokkoffaa warra ofii akka hubachiisu. Inni biraa ammoo warra hiriyoota isaa akka hubachiisu. Inni biraa ammoo biyya kana yeroo deeme sababa siyaasatiin sababa garagaraatiin Itoophiyaa jibbuun irra hin jiraatu. Maaliif jennaan biyya ati qabdu tana yoo jibbite atuu hin jibbita namni ammoo deebi'ee si jibba. Namni waasati jibba biyya teenya hin jibba uummata keenya hin jibba mootummaa keenya hin jibba. Gaafa kun sadeen jibbame ati namaa miti jechuudha. Rakkoon hamaan kasirra ga'u kanaani wantoota kanneen irraa of qusadhaa jechuun ni barbaada. Gara ammoo amma erga galee hojjetaa jiruutitti ani kitaaba baay'ee barreesse 5 bakka hundallee ga'uu baatu uummata bira gahe kitaabni 5 jechuudha. Ergasii ammoo isaan sheeka durataa kenna Sheek Ayyuub Haji Umar Ali achitti waliin turre waggaa 8 dura wal beeyna. Akkuma ani galeen guyyaa 15 yoo gahu na dubbisanii waggaa 3 dura waan akkanaa wallama si dura waan akkanaa hojjetaa ture amma waggaa waliin gahaa jirra. Dhaabbata kana qabnaa kana hojjenne asiin deemanii asiin gahe isaan lamaantu na dubbise amma asiin gahe amma booda akkamitti akka deemnu kun keeti dargaggeessa kan fudhatu nu caalallee fiida nullee kaddamtaa diinillee kaddamtaa ummata keellee kaddamtaa koottu gargaartaa jechuudha kitmaan tajaajila jechuudha. Tajaajiltaa koottu jedhanii waliin waldaa Furqaan hundeessinee hayyama akka federaalaatittis baafannee gargaarsa baay'eellee musliiman jennu kiristaanan jennu baay'ee goone irra jechuudha amma waan humni keenya danda'e teessoo qaama miidhamtoota kiraanchii wiilcheerii bishaan boollaa as naannoo jiddugala amma shawaa kana fa'aa keessattuu musliimni illee hin jiru bakka hin jirreefillee qabatamaan kabaafnetu jira gara miidiyaa hin gabaafne hojii jabaa isa hojjetaa jirra. Alhamdulillah isinis gara miidiyaatiin nu duuba jirtan. Fadaga mee xumura irratti jechuudha asumaatiin xumurra kanuma keessaniitiin waldaan keessan furaan amma maal hojjechaadha kan inni jiru gabaabaatti nu ibsaati asumaatiinis immoo dhaamsi isin qabdan jechuudha gama kanaatiin yoo jiraate nu qooddanii asumaatiin golamna. Galatooma jenna dura guyyaa har'aa guyyaa gammachuu guyyaa akka gaarii gammannee miidiyaa keenyatti waan guddaa hawaasa keenya dabarsuuf waan nu gammachiisu waldaan Furqaan haga ijaaramee waggaa 3 gaafa dhufe waggaa tokko haaluma garagaraati biyya kana keessa ture homaana ifuu didde garuu waldaa kana jala qabee jennaan hawaasni keenya akka jiru nutti as garagaree ka biyya alaa ka biyya keessa gargaarsa guddaa nu godhe Qur'aana qooduu kitaaba qooduu mana barnootaati ammoo daftaraaf akkuma san iskiriptoo qooduu karakkati wanni kanaami waa gara 15 dalagaa turre alhamdulillah hawaasni keenya waliin amma nu simatee fardaan bahee miilaan bahee nu eega waldaa Furqaan ka tola oltummaa hojjete nama ilma namaa ta'e hundaaf nama miti simbirroo fi waan lafa irra deemullee ka tajaajilu jechuudha.
nu ammoo mangudduma kana jalqabee garuu amma dargaggeessi akka keessanii kun itti dhufee dalagaa kana oofaa jira waa uummata keenya hawaasa keenya warra karaa kanaan nu dhagayuuf nu hordofu wanni jennuun tokkummaa keenya haa jabeessinu ilmaan teenya haa barsiifannu ala deemuu irra haga argine ana mangudduma keessatti waan arge keessa biyya tana keessa yoo waa hojjanne warqiin biyya kana keessa jira jireenyi gaariin biyya kana keessa jira biyyi teenya tuni qabaattu ambinutti hawaa akka nama bishaan irra dhufee dheebotuu ta'aa jirra malee biyya tana keessatti haa jabaannu akka waldaa furqaanitti dargaggeessa ijaaraa jira akka fuudha barbaade itti fuuna intala heerumuu barbaachiftu hin heerumsiifna warra agammoo qabxii gaggaarii fide abbama fedhe haa ta'u waan silaa isaa barbaachisu hin goona kanaaf hawaasa keenya kan duniyaa irra jiru karaa kanaan nu to'atuuf nu dhagayu nu waliin jiraadhaa meediyaa keessa kanaanillee isinillee nu gargaara nullee ammoo meediyaa of danda'e ka furqaanillee hin qabna karaa hundaan karaa yuutuubiitiin karaa feesbuukaatiin karaa maraanuu nu hordofuu hin danda'anii isinillee yeroo duraa walitti dhufne malee taboodaatii miti wanni nu dalaynu mataa miila guddinaaf diqqeenna tajaajila hawaasa keenyaati hawaasa yoo jennu odoo hojjaan hin baafne amantiin gosaan biyyaan dubbii qoonqaan odoo hojjaan hin baafne hawaasa Itoophiyaa hunda ka tajaajilu bira tarree yoo itti garii haasawa keenya keessatti nu maaliif Itoophiyaa qofatti dhaabanna Afrikaayyuu tajaajiluu hin dandeenyu Afrikaa biraayyuu tallee aalamaayyuu tajaajiluu hin dandeenyu jechaaf dargaggeessa keenya hamilee taanee bakka nuti uummata keenya gorsinee jabaadhaa biyya teessan keessatti hedduu dalagaan keenya ammoo baadiyyaa irratti magaalaa keessaati miti nuti dalagaan keenya baadiyyaa irra malee magaalaa keessaa dalagaa takka illee hojjannu mana barnootaa ta'e dildila ta'e bishaan baasu ta'e biyya agartee kitaaban garagaraa qoodu ta'e baadiyyatti xiyyeeffanneeti maaliif warri magaalaa waa hedduu qaba jechuudha irra waa kennuu irra ammoo nu bira dhaayinee uummata keenya gorsinee ijaarama irratti ijaarama waa baradha waa barsiisa bakka dur jiru hin jirru amma diqqoo mataa godhanne ija bananne jennee xiyyeeffannaan keenya barnoota irratti tokkummaa ijaaruu irratti wal ta'uu irratti odoo gosaan waliin qoonne odoo amantii waliin qoonne odoo guddaaf diqqaa waliin tuffanne wal kabanyee meediyaadhaan keenya kan rabbi amma nuu fide kana jalatti baankiidhaan keenya kan amma rabbi nu ijaare kana jalatti hawaasa keenya dargaggeessa akka keessanii warra amma rabbi nuu fide addunyaa sochoosaa jiru kana irratti jalatti hirmaannee waan guddaa hagaruu nu keessa jirtu hawaasa keenya duree tajaajilaa turre ammallee tajaajila jennee waldaa kana dhaabnee isinillee har'a irraa immoo miseensa keenya ka waldaa furqaan ka tajaajila tola ooltummaa ummata biyyaati jechuu barbaatee galatooma sitti leessine kana fakkaata sagantaan keenya. Galatooma baay'ee asitti argamtanii yaadanuu kennitanii fi baay'ee ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa yeroo kan biraa immoo mata duree fi sagantaa biraatiin wal argina inni abdii qabna. Waan jalqabdanitti milkaa'aa akkuma kanallee dargaggoota gorsuu barsiisuu irratti nu xiyyeeffadhaa isiniin jenna. Galatooma. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophii keenya egeree biyyaa guyyaa har'aatiin namoota karaa Baaleef karaa Boolee gara biyya Saawud Arabiyaatti imalanii muuxannoo jireenya isaanii irraa qoddachaa turre har'ammoo namooti asitti isiniif dhiyeessine kun waldaa tola ooltummaa irratti xiyyeeffatee hojjetu hundeessuudhaan biyya kana keessatti jechuudha hawaasa keenya tajaajiluu irrattidha kan isaan argamani dargaggoota keenya karaa adda addaatiin jireenya fooyya'aa barbaaduu fi gammoojjii keessatti miidhamaa jiran akkasumas biyya sanatti dhaqanii hubannoo malee rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiranii fi ergaa guddaa dabarsanii jiru. Sagantaa kana haga xumuraatti waan nu hordoftaniif baay'ifnee guddifnee isin galateeffanna. Andaaneel Tasfaayeeti ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Lammii Solomoon Barnaabaas Hambisaa fi Galaanaa Guutuu nafaana turan qophiin keenya waliif TV irraa simbira gaanitti fufuu daawwadhaa yeroo gaarii.